Addunyaan faalama qilleensaa to'achuuf UN jalatti kora ni geggeessiti. Bara 2023 irraa eegalee garuu addatti korri jijjiirama qilleensaa Afrikaa eegale. Kora kana Keeniyaatu gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qopheessite. Kora lammaffaa ammoo Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaatu magaalaa Finfinneetti waliin qopheessu. Ofii Itoophiyaan maalii fi akkamiin filatamte? Keeniyaatti ambaasaddara ittaanaa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaddar Dammaqee Axinaafu dhimma kanarratti miidiyaalee idil-addunyaaf ibsa kennaniiru. waan isaan dubbatan waliin dhageenyu. ይህን ሳሚት ጉባኤ የሚታዘጋጀው Itoophiyaan kora kana gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qopheessiti. Magaalaan Finfinnee giddugala dippiloomaasii fi siyaasa Afrikaa akka taate beekamaadha. Niiyorkii fi Jenevaatti taantee giddugala dippiloomaasii sadaffaadha. Biyyoonni Afrikaa hundinuu Finfinnee keessaa imbasii qabu. Sababa Itoophiyaan kora kana geggeessuuf filatamteef tokko isa kana. Dhimmi ijoon akka Itoophiyaan kora kana geggeessituuf sababa ta'e inni biraan sagantaa misooma magariisaa maqaa Green Legacy jedhuun ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin eegalamee fi bu'aa addunyaa ajaa'ibsiise argamsiisedha. Itoophiyaan muuxannoo kana biyyoota Afrikaa kaaniif akka qoodduuf filatamte. Karoora mataa isheetiin rakkoo jijjiirama qilleensaa Afrikaaf furmaata argamsiiste. Erga sagantaan misooma magariisaa bara 2019 Itoophiyaa keessatti eegalees waqtii ganni seenu ji'a tokkoof giddugaleessaan lammiileen Itoophiyaa miliyoona 20 ta'an dhaabbii biqiltuu irratti hirmaataa jiru. Hanga yoonaatti biqiltuun biliyoona 47.5 dhaabameera. Kan biraan milkaa'ina Itoophiyaan gama oomisha qamadiin galmeessisteedha. Duraan qamadii kuntaala biliyoona 1 ta'u alaa galchaa turte. Amma garuu karoora ministeerri muummee Abiyyi bocan hojiirra oolchuun Itoophiyaan Afrikaa keessaa biyya qamadii baay'inaan oomishtu taateetti. Itoophiyaan muuxannoo qonnaa kanas biyyoota Afrikaa kaaniif qooduuf filatamte. Kan biraan Itoophiyaan iddoo argama dhala namaa ta'uun ishee akka filatamtu ishee taasiseera. Hunda caalaa garuu gama jijjiirama qilleensaa qolachuutiin tarkaanfiin Itoophiyaan fudhataa jirtu biyyoota kaaniif muuxannoo waan ta'uuf. Ambaasaddar Dammaqee Axinaafuu mooraa Imbasii Itoophiyaa Keeniyaatti argamu keessatti miidiyaalee idil-addunyaaf wayitaa ibsa kennan dhimma ijoo isaan kaasan keessaa tokko waa'ee eebba piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaati. Dippiloomaatonnii fi hooggantoonni Afrikaa kora kana irratti hirmaachuuf Finfinnee galan achumaan gammachuu kana qooddatu jedhan. Hidhaasee Giddib የተጀመረው በፈረንጆች hidhi haaromsaa bara 2011 kan hojiinsaa eegaleef lammiilee Itoophiyaa walakkaa ol ta'an kanneen elektirikii hin arganne tajaajiluuf bishaan kan Itoophiyaa ta'e osoo jiru lammiileen biyyattii ibsaa hin argatin turan. Waliigalatti Itoophiyaan misooma saffisiisuuf piroojeektii guddaa kana eegalte. Waggaa hanga kana rakkoo hedduutu mudate. Rakkoo sana hunda keessa darbuun amma hidhi haaromsaa eebbaaf ga'eera. Lammiileen Itoophiyaa hundi piroojeektii kana tumsaniiru. Piroojeektiin mallattoo Itoophiyaa ta'e kun fulbaana 9 ni eebbifama. Kun taatee guddaadha. Hooggantoonni Afrikaa eebba kanarratti ni argamu. Faayidaan isaa Itoophiyaa qofaaf miti. Biyyoota yaa'a laga Abbayyaa gara gadii fi kaaniifis bu'aa guddaa qaba. Itoophiyaan elektirikii hedduu gaafa oomishtu gatii madaalawaadhaan biyyoota ollaaf dhiyeessiti. Yeroo ammaa Itoophiyaan anniisaa qabdurraa Sudaan, Keeniyaa, Jibuutii fi Taanzaaniyaatti gurguruu eegalteetti. Anniisaan hidha haaromsaa kun gaafa itti dha'amu ammoo humna guddaa waan horattuuf biyyoota Afrikaa kaaniif erguu eegalti. Haala kanaan biyyoota Afrikaa elektirikiidhaan walitti hidhuuf karoora qabdi. Kunis walitti hidhamiinsa dinagdee milkeessa. Siyaasaanis biyyoota walitti hidha. Elektirikii oomishuu fi uummata biraan ga'uun tokko miti. Uummata biraan ga'uunis humna gaafata. Kanaafuu anniisaan Itoophiyaan amma qabdu hundi uummata bira ga'uu waan hin dandeenyeef haga lafa taa'u biyyoota birootti gurgurree sharafa alaa arganna. Maallaqa argannuun ammoo uummata biraan ga'uu irratti hojjenna. Kanaafuu eebba piroojeektii kanaan gammaduu kan qabu nu qofa osoo hin taane biyyoonni yaa'a gadii fi biyyoonni Afrikaa kaanis gammachuu kana ni qooddatu. Itoophiyaan humna anniisaa meegaawaattii 60,000 bishaan irraa oomishuu qabdi. Sana cinaatti humna aduu yookiin soolaar paawar, humna lafa jalaa yookiin ji'ootarmaalii fi humna qilleensaarraa akkasumas maddeen kaan irraas misoomsaa jirti. Duraan maddeen kana hundarraa meegaawaattii 2,000 qabaachaa kan turte Itoophiyaan yeroo dhiyoo as garuu meegaawaattii 4,000 ol akka qabdu ibsameera. Kana cinaatti dabalataan hidhi haaromsaa gaafa eebbifamee xumuramuu meegaawaattii 5,000 ol dabala. Kun walumaa galatti anniisaa biyyattiin qabdu meegaawaattii 10,000 ol irraan ga'a. Kana cinaatti dabalataan Kooyishaarraa yookiin laga Kooyishaarraa anniisaa meegaawaattii 1,800 ta'u oomishaa jirti. Kun kanaan osoo jiru garuu lammiileen biyyattii walakkaadhaa ol ta'an anniisaa argataa akka hin jirre ambaasaddar Dammaqee Axinaafuu nutti himaniiru. Kun maaliif ta'e? Itoophiyaan utuu kun kanaan jiru anniisaa gara biyyoota alaatti erguudhaaf karoora qabdi. Garuu fedhii biyya keessaa dursuu moo gara alaatti erguutu filatama. Kanarratti gaafanneerra isaan garuu kan jedhan anniisaa oomishuu fi uummata biraan ga'uun tokko miti waan ta'eef Itoophiyaan anniisaa gara alaatti ergite doolaara yookiin immoo sharafa biyya alaa argattuun sarara ibsaa
lammiilee biraan anniisaa ga'uu danda'u diriirsitee irraa fayyadamti jedhan. Biyyoota kamiif anniisaa erguuf Itoophiyaan akka karoorfattes ibsaniiru walumaan dhageenya. እኛ ለሁሉም አገሮች ለማድረስ nuti biyyoota Afrikaa hundaan ga'uuf qophoofneerra. Keeniyaaf meegaawaattii 200 kennina. Bara darbe qofa anniisaa Keenyaatti gurgurre kanarraa doolaara miliyoona 86 arganne. Keenyaan dabalataan meegaawaattii 200 gaafattee jirti. Kanarratti mari'ataa jirra. Kanarraas galiin argannu ni dabala. Tanzaaniyaaf meegaawaattii 100 kennuu eegalleerra. Isaanis dabalachuu barbaadu. Biyyoonni fedhii qaban hedduudha. Biyyoota kunneeniif anniisaa kennuuf sarara ibsaa isaanii fayyadamne. Tanzaaniyaaf kan kennine sarara ibsaa Keeniyaa fayyadamneeti. Keeniyaanis kanarraa ni buufatti. Waggaa 2 keessatti shilingii biliyoona 1 argatteetti. Gara Zaambiyaa, Moozaambiikii fi toora sanatti erguuf ammoo sarara Tanzaaniyaa fayyadamne. Haala kanaan waliin geenya. Erga ijaarsi piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa bara 2011 eegale Masriin doorsisa himannaa fi wantoota garaagaraa piroojeektii kanarratti dhiyeessuu dhaabdeen beektu. Ammoo erga piroojeektiin kun xumurame Itoophiyaan yaaddoo nageenyaa qabdi. Masriidhaaf dhaamsa akkamii qabdi? Ambaasaadar Dammaqee Atinaafuu akkasiin ibsu. Sodaan jalqabumarraa tureera. Nu doorsisaa turan. Warri Masrii hanga har'aatti dhaadachuun dhiise. Mootummaan doorsisa kanaaf osoo bakka hin kennin ijaarsa piroojeektichaa irratti cichee milkeesse. Amma garuu wanti nama sodaachisu tokko illee hin jiru. Osoo sodaachisaan ta'ee silaa yeroo sana ture kan dhaabbatu. Jalqabbii masaa irratti gufata ture. Garuu eegumsi nageenyi isaa xiyyeeffannaan eegameet hojiinsaa xumurame. Amma Masriin piroojeekticha tumsuu malee filannoo biraan qabdu. Olaantummaan Masriin laga Abbayyaa irratti qabdu seenaansaa amma goolabameera. Mirgi olaantummaa ishee ammaan boodan hojjetu. Filannoon tokko qofa gara qindoominaan hojjechuutti dhufuudha. Akkamiin wal taanee piroojeektiin kun akka hunda fayyadu gochuu akka dandeenyu irratti hojjechuudha furmaanni jiru. ሌሎች ሀገሮችም እንዴት ከውሃው ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ በሚለው የግድ ነው መምጣት። ሌላ አማራጭ የለም።